Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenya nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu jecha dursa mataa odeeffannoo keenya isinitti himna. Bilxiqinnaan ganna biqiltuu dhaabaa bona ammoo bosona gubuun Itoophiyaa keessatti caalmaatti ammoo Oromiyaa keessatti hammaateeraa jedhame. Wallagga ba'aa aanaalee Kiramuu fi Sibusiree keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo yakka ajjechaa fi saamichaa akkasumas qonnaan bultoota buqqaasaa jiraachuu himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbeetti humnoonni waraana Bilxiqinnaa mana yaalaa dhuunfaa saamuu fi abiddaan gubuu kan jedhuu fi Wallagga ba'aa fi godina Jimmaatti doorsifni hawaasaa humnoota mootummaan raawwatamaa jiraachuu himame. Waraanni sirna Bilxiqinnaa miliqanii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa eebbisiisee bobbaasuu beeksise. Hojjettoonni Bilxiqinnaa saamicha annaa humna elektirikaa irratti raawwatan himatamuu fi Tigraay Itoophiyaa irraa cittee gara Eertiraatti dabalamuu fi jedhame. Igaad Eertiraan miseensummaa dhaabbatichaa keessaa ba'uu gadduu fi pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zaalaaskiin nagaa buusuuf gaaffii miseensummaa naatoo dhiibseeti kan jedhu yoo ta'u, kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jecha oduun kunooti. Ganna biqiltuu dhaabaa bona bosona gubuun Itoophiyaa keessatti caalmaatti ammoo Oromiyaa keessatti hammaateeraa jedhame. Mootummaan Itoophiyaa biqiltuu biliyoonaan lakkaaman dhaabuun Afrikaa irraa adda duree ta'ee addunyaa biratti beekamtii horateera. Garuu biqiloota dhaabaman jedhaman malee hangi biqiltuu dhaabaman kunuunsi isaan argatan gadi bu'aa akka ta'e komiin hawaasa keessaa ka'u gamaaf gaaffii biiroo bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaatiin kunuunsi isaanii akka gadi bu'aa ta'ee fi manca'anii akka jiran beekamaadha. Biqiltuu dhaabuun jijjiirama qilleensaa biyyattii bira darbee faalama qilleensaa Afrikaa fi idil addunyaa akka jijjiiran beekaa fi wallaalaan hubatee duula biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachuun biqiloota dhaabuun biyyattiif beekamtii bira darbee qilleensa haaromsuuf ga'een isaan jabeessuun addunyaan qilleensaan faalamte irraa hambisuuf Itoophiyaan ga'ee isheen baatte olaanaa ta'uu himu. Gubachuu bosona Baalee kan sirna wayyaaneen raawwate biqiltuu dhaabuun bakka buusuun hanqatan illee garuu hanga tokko dhaabuun jijjiirama qilleensa naannoo faalan jedhamaniif ulaa cufuu malu. Gubachuu bosona Baalee hordofee tibbanas bosonni Oromiyaa keessatti bara mootummaa Oromiyaa himatu keessa bosonni Shawaa Lixaa keessatti argamu bosonni Jibaat maqaa waraana bilisummaa Oromoof da'oo ta'e jedhuun waraanni sirna Bilxiqinnaa bosona kana gubaa jiraachuu himu. Bilxiqinnaan ganna biqiltuu dhaabaa bona ammoo bosona gubuun akkuma wayyaanee irraa baratan Oromiyaa keessatti bakka bosonni jiru gubaa jiruu jedhame. Gama biiroo qabeenya bosonaa fi bineensota Oromiyaan hanga gabaansi kun qindaa'etti wanti jedhame hin jiruu jedhame. Wallagga ba'aa aanaa Sibusiree fi aanaa Kiramuu keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo uummata nagaa ajjeesuu fi qe'ee isaaniirraa buqqaasaa jiruu jedhame. Godina Wallagga ba'aa aanaa Sibusiree fi aanaa Kiramuutti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo qonnaan bultoota qonnaa irraa buqqaasuu fi qaamolee mootummaa hidhatan milishaa fi poolisii dabalatee ajjeesaa jiru. Aanaa Sibusiree magaalaa Luugoo Markaatoo jedhamutti uummanni magaalattii guutummaatti buqqa'ee gara magaalaa Ukkeetti baqachaa jiraachuu maddeen keenya itti dhiyoo jiran himan. Taateen umurii maanguddummaa isaanii keessa qe'ee isaanii dhufe kun ammas aara galfii kan isaaniif kennu hin taane. Sadaasa 30 bara 2018 hidhattoonni faannoo marsaa sadaffaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasan isaan amma magaalaa Kiramuutti daatanii jiruu jedhame. Adda Ayyaantuun jiraattuu aanaa Kiramuu yoo ta'an ganama barii akkuma hirribaa kaaniin balbala banataniin hidhattoonni faannoo ganda isaanii keessa dhukaasa banuun uummata buqqaasuu jalqaban jedhu aayyoon kun. Buna koo keessa dhufanii dhukaasuu jalqaban. Qullaama koon ba'ee daa'ima baadhee kufee ka'een lafa gangaladheen isaan jiraa lubbuu koo fi ijoollee koo baasuuf daggala keessa dhokadhee jedhu.
Guyyaa sana haala kanaan takka caakaa keessa takka nuugii keessa jechaa akkuma ta'etti baqannee magaalattiitti ol baanee jechuun himu. Aanaa Kiiramuu keessa hidhattoonni finxaaliyyii kun yakka saamichaa fi qe'ee qonnaan bultootaa irraa buqqaafaman kunneen bulchitoota godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa aanaa Kiiramuu waliin hidhata akka qaban irra deddeebiin komiin hawaasa biraa ka'us gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Aanaa Sibuu Sireettis gochoota wal fakkaataa finxaaliyyiin faannoo Amaaraa kanaan raawwatameen milishoota dabalatee qonnaan bultoota aanichaa namoota 30 ajjeesanii akka jiranii fi namoota ammaaf baay'inni isaanii hin beekamne qe'ee isaanii irraa buqqaasanii jiru jedhame. Waraanni raayyaa ittisa mootummaa miliqanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo himan. Waraanni sirna bilchiginnaa ijaaraman hedduun isaanii badanii gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa akka jiran suuraaleen marsaa hawaasaa irratti maxxanfaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi uffata waraana raayyaa ittisa biyyaa uffatanii waraana bilisummaa Oromoo waliin suuraan maxxanfaman. Haalli kun yeroo mootummaan bilchiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo galaa jira jedhutti waraanni bilchiginnaa hedduminaan bakka garaa garaatti harka laadhachaa jiranitti ta'uu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaanii yeroo booji'an anis Oromoo akka keessanitti nan ajjeesinaa jechuun rasaasa tokkollee isinitti hin dhukaafne ilaalaa qawwee koo yeroo jedhu dubbatu feesbuukii irra naanna'aa tureera. Humni waraana mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godhu irratti fedha akka hin qabnee fi sodaa guddaa akka qaban kanneen booji'amanii fi fedhaan gara waraana bilisummaa Oromootti dhufan dubbatu. Kun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hagam lolee lolchiisee waraana bilchiginnaa abdii kutachiisuu irra ga'u ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisee bobbaasuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti miseensota haaraa leenjii gosa garaa garaa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa keessaa bareera jedhamaa ture giddugalichatti qofa osoo hin taane Bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti babal'achuun caba mormaatti ta'ee caalmaatti ammoo miseensota haaraa leenjifamaa jiran kunneen hidhannoo mudhii fi tooftaalee loltummaa ga'oomen bobbaafamaa akka jiran qondaalli waraanaa bilisummaa Oromoo giddugalaa himan. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa cufa keessatti injifannoo argataniin loltoonni sirnichaa boqonnaa dhorkee jiraachuu dhaga'amaa jira. Hannaa fi saamicha humna elektirikii giiggaawwaattii 36.45 hatamuu tajaajilichi beeksise. Muddee 6/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hannaa fi mancaatii misoomaa bu'uura elektirikii irratti raawwatameen humni elektirikii giiggaawwaattii 36.45 qisaasaa jiraachuu tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksise. Raawwachiisaa olaanaan koominikeeshinii tajaajilichaa Anwaar Abarar akka ibsanitti ji'oota arfan darban qofa humni elektirikii irratti raawwatame kasaaraa qarshii biiliyoona 13 fi 1,184,677 tilmaamamu qaqqabsiisee jira jedhan. Ji'oota afur keessatti hannaa fi mancaatii raawwatameen waliigalaan miidhaan qarshii biiliyoona 143 fi 299 fi 114 qaqqabuu ibsan. Hanni raawwatamu kun babal'achuun qisaasamaa fi addaan ciccitiinsa humna uumaa jiraachuun himan. Mancaatii misoomaa bu'uuraawwan ta'an kanneen akka hanna keebilii fi balaa konkolaataan miidhaawwan 107 uumamaniiru jedhan. Kana keessaa himannaan yakkaa 10 banamuu adeemsa seeraa irra jiraachuu fi kanneen hafan ammoo poolisiin qoratamaa jiru jedhan obbo Anwaar. Tajaajila elektirikii Itoophiyaatti raawwachiisaan hojii seeraa fi naamusaa obbo Abbabaa Tasfuu gama isaaniin dhaabbileen namoonni lakkooftuu humna burjaajessuun humna elektirikii hatan jiraachuu himaniiru. Namni madda humna elektirikii daddabarsitu yookaan dhaabbilee raabsan irratti miidhaa qaqqabsiise hidhaa waggaa 5 hanga 15 adabbii qarshii 50,000 ga'uun adabamaa jedhaniiru. Dhaabbilee fi industiriiwwan humna hatan ammoo hanga qarshii miiliyoona 1 ga'uun kan adabaman ta'uu labsiin tumameera jedhan. Kanaafis gama seeraan qaawwi akka hin jirre eeruun hanqinni kan jiru raawwii irratti ta'uu ibsaniiru. Qaamoleen misoomaan bu'uuraa elektirikii irratti miidhaa geessan hawaasni hunduu tokkummaan ittisuu akka qabu dhaamaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay gara mootummaa Eertiraatti Itoophiyaa irraa cittee Eertiraatti dabalamti jedhan hoogganaan Meetek duraanii Jeneraal Kinfee Daanyaachoo.
Waldhabdeen kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru cimaa dhufuu walqabatee gareen Abut hidhata biyya ollaa taate Itiyoo Eertiraa waliin hariiroo gadi fagoo uumachuun haalli biyyattiin keessa jirtu hammaachuu Abiy Ahmad dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Wayita ammaa kana waldhabdeen gidduu isaaniitti hammaachaa deemuun waliigaltee Piriitooriyaa akka addaan cituuf Tigraayin bilisiginnaa tuttuquu hin qabu jedhan Jeneraal Kinfeen. Waldhabdeen bilisiginnaa fi Abut hordofee gargaarsi namoomaa Tigraay dhaabbatee kan turee fi hojjettoonni Tigraay fi miindaa malee akka hojjetaa jiran isaaniif gabaasaa turreera. Gareen Abut yeroo ammaa ifatti gara Eertiraatti deebi'uuf jedhan Jeneraal Kinfeen dubbatanii jiru jedhame. Muddee 13/2025 kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo ganda Dhaayee Goorgisii magaalaa Jimaataa keessatti loltoonni mootummaa dargaggoo Roobaa Safaa jedhamu badii tokko malee rasaasaan tumanii ajjeesan. Dargaggoo Roobaan nama jaalalaa fi kabaja dhala namaaf qabu yoo ta'u, haadhaa fi abbaa isaa gargaaraa isaan bira jiraataa ture. Guyyaa har'aa mi'a bibbituuf gara magaalaa deemnaan gaafatan tokkollee otoo hin jiraatin lafatti lubbuu isaa galaafatan. Erga du'ee booda reeffa maatii fi firoonni akka hin fudhanne illee dhorkaman. IGAD Eertiraan miseensummaa dhaabbatichaa keessaa bahuu gadduu ibse. Muddee 14/2025 gamtaan biyyoota Afrikaa bahaa IGAD murtee Eertiraan gamtaa naannichaa keessaa bahuuf murteessite hubannoo keessa galchuu isaa ibsuun tarkaanfii kanaan gaddi itti dhaga'amuu ibsite. IGAD Asmaraan ejjennoo ishee irra deebite akka irra ilaaltus gaafateera. Kunis ka ta'e aangawoonni Eertiraa dhaabbaticha hawwii naannichaa guutuu dadhabuu isaanii kaasuun sirnaan bahuu isaanii erga beeksanii guyyaa tokko boodadhaa jedhame. Ibsa Eertiraan karaa seera qabeessa ta'een dhaabbaticha keessaa bahuu beeksisuu ishee hordofee baaseen Eertiraan walgahii idilee hooggantoota biyyootaa fi mootummaa 14 booda waxabajji 2023tti deebitee kanaan duras gara waggoota 12 hirmaannaa dhaabbatichaa keessatti qabdu keessaa of baastee akka turte yaadachiiseera. Yeroo sanatti IGAD akka Eertiraan biyyoota miseensaa ta'an hundaan sagalee guutuun sifatamtee turte. Kunis waadaa waliin hunda hammachuu gamtaa naannoo fi tumsa haaromfame kan calaqqisiisu ta'uu ibsame. Ibsi kun kan ba'e Eertiraan gamtaan kun yeroo dheeraaf aangoo isaa kabajuu dhabuu fi dhimmi naannoo keessattuu Eertiraa irratti xiyyeeffatee keessatti ga'ee miidhaa geessisu raawwachuun himatte. IGAD keessaa bahuu erga beeksiftee boodadhaa jedhame. Dhuma odeeffannoo keenyaatiin ammoo pirezidaantii Vilaadimiir Zelenskii fi Yuukireen nagaa buusuuf jecha gaaffii miseensummaa naatoo dhiifteetti jedhan. Muddee 15/2025 pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskiin waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti waggoota dheeraaf ture xumuruuf jecha Yuukireen nagaa buusuuf jecha gaaffii miseensummaa naatoo akka dhiistu beeksisaniiru. Pirezidaantiin Vilaadimiir Zelenskiin jila ergama addaa Ameerikaa Steve Witkoff fi qondaaltota olaanoo Awurooppaatiin durfaman waliin Jarman magaalaa Berliin keessatti mari'achaa jiru. Mariin kun waraana Raashiyaa fi Yuukireen xumuruuf kan kaayeffate yoo ta'u, waliigaltee nagaa kan galmaan ga'uuf kan gargaaruu danda'u irratti kan xiyyeeffatedha. Pirezidaantii isheetiin bakka bu'uun mariin taasisaa akka jirtu Yuukireen nagaa waaraa galmaan ga'uuf kutannoo akka qabdu ibsiteetti. Sababa waraanni kun akka hammaatu kan godhe keessaa tokko ka ta'e gaaffii miseensummaa naatoo yeroodhaaf kaasuu ishees himtee jirti. Deebii kanaaf nageenyi ishee fi qulqullina walgahichaa irratti mirkaneessuu keessaa biyyoonni cinaa akka ishee dhaabbatan gaafattee jirti. Waliigaltee nagaa giddugaleessa Ameerikaa godhamee fi biyyoonni Awurooppaa hirmaachise kun tarkaanfii jalqabaati. Dhukaasa dhaabuu kan hammate yoo ta'u, himannaa naannoo wabii nageenyaa fi qoqqobbii biyyoonni lamaan ka'an kan ilaallatu ta'uu gabaasni Reuters ni mul'isa. Dhimma kana irratti yaadni Raashiyaa irraa kenname tokkollee osoo hin jiraatin Raashiyaan marii biyyoonni Awurooppaa gaggeessaa jiran irratti hirmaachuuf fedhii akka hin qabne beeksisuun ishee ni yaadatama. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kana hagammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.